Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa haala jirtanii fi bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Maqaan koo Shumii Garbicheen jedhama. Har'a tiitoriyaalii tokko isinii qooduudhaaf dhiyaadheen jira jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee Oroteeksiin maal akka ta'e waan tokko isinii kaaseen gara tiitoriyaalii keenyatti yookaan gara viidiyoo barnootaa keenyatti hin darbina jechuudha. Oroteeksiin maqaa YouTube chaanaalii kanaati. YouTube chaanaalii kanarratti waa'ee teknooloojii haaraa kan ittiin wal barsiisnu, waa'ee itti fayyadama kompiitaraa, rakkoo yeroo meeshaalee elektirooniksii fayyadamnu mudatanii fi furmaanni isaanii immoo maal yoo ta'e gaariidha kan jedhu sanaa fi kan kana fakkaatan irratti wanta odeeffannoo yookaan infoormeeshinii itti walii qoodnu kan ta'u jechuudha. Egaa kanatti aansuun yeroo darbee kutaa tokkoffaa seensa yookaan introdakshinii kompiitaraa isiniif qoodeen ture. Jalqaba kan guyyaa har'aa osoo hin ilaaliin dura kutaa tokkoffaa keessatti maal akka ilaalle isinii yaadachiisuun ayyaala. Egaa kutaa tokkoffaa keessatti seensa yookaan introdakshin to kompiitara kan jedhu sana kutaa tokkoffaa yaadni jalqaba ilaalle kompiitarri maali kan jedhu. Kompiitarri meeshaa elektirooniksii odeeffannoo yookaan ragaa nurraa fudhatee pirooses godhee aawutpuutii kan nuuf kennu jechuudha. Dalagaalee kompiitaraallee ilaalchisee dalagaalee 4 kan ta'an kompiitarri akka nuuf dalaguu danda'u. Kana jechuun galtee nurraa fudhata yookaan ragaa nuti kennu nurraa fudhatee ragaa kuusaa, ragaa nurraa fudhate sana pirooses godhee yookaan infoormeeshinii nurraa fudhate sana pirooses godhee firii yookaan odeeffannoo hiika qabeessa ta'e nuuf kennaa jechuudha. Gabaabumatti waa'ee kompiitaraa fi faankshinaalitii kompiitaraa kutaa tokkoffaa keessatti ilaalleerra jechuudha. Viidiyoo isaa kan kutaa tokkoffaa caalaatti ilaaluu dandeessu. Egaa kana ergan jedhee booddee kutaa lammaffaa yookaan tiitoriyaalii guyyaa har'aa maal akka ta'e, maal irratti akka inni xiyyeeffatu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa dandeettii kompiitaraa yookaan kompiitar iskiilii boqonnaa jalqabaa seensa kompiitaraa yookaan introdakshin to kompiitarii kutaa lammaffaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti kan nuti xiyyeeffannu kutaa tokkoffaa keessatti dhumarratti kompiitar kompoonentis yookaan qabiyyee kompiitaraa kan jennee waamnu san haardweerii fi sooftuweerii ta'uu isaanii tiitoriyaalii isa jalqabaa yookaan kutaa tokkoffaa irratti kan irratti xumurre yookaan kan irratti dhaabbannee jechuudha. Egaa isaan kana kan nuti duraa duubaan kompoonentonni yookaan qaamolees jechuu dandeenya qabiyyeen kompiitaraa maali yookaan kompiitarri tokko ispeesifikaalii maal qabaachuu qaba kan jedhu sana waliin kan laallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma bakka kanatti ilaalle haardweeriin maaliif nu fayyadu, haardweeroonni immoo qaamolee kompiitaraa keessaa isaan kami kan jedhu san kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa bakka kanatti hiikaa yookaan difinishinii isaa afaan Ingiliffaatiin illee jira. Haga danda'ame afaan Oromootiin illee ibsuudhaaf yaaleen jira. Haardweeriin physical part of computer yookaan collection of physical elementii ta'uusaa kan harkaan qaqqabuu dandeenyu, ijaan arguu dandeenyu qaamolee kompiitaraa ta'anii tangible wanta ta'anii qaamota yookaan objektoota harkaan yookaan ijaan arginee qaqqabuu kan dandeenyu jechuudha. That constitute a computer system. Haardweeronni kan kompiitara constitute gochuu danda'ani jechuudha yookaan kompiitar siistemoonni haardweerii walitti qabamiinsa haardweerii kanaatiin jechuudha kan walitti ijaaramanii jiranii. The actual machinery, wireless, transfer, circuit isaan kun fakkeenya haardweerii kanaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Egaa bal'inaan bakka kanatti haardweerii kanneen jennu yookaan qaamolee kompiitaraa keessaa haardweeriitti
kan waamamanii isaan kamii kan jedhu kan lakkoofsaan akkuma suura kanarratti argitan 1 hanga 7tti kaa'amanii jiru. Isaan kana qofa jechuu miti garuu fakkeenyaaf akka ta'utti moonitarii yookaan teebilii fayyadamnu irra kan keenya itti fayyadamnu sun moonitar kan jennu lakkoofsa 1 irra kan argitan sana. Lakkoofsi lammaffaa moodemiin yeroo intarneetii teeleerraa dhufe konvertii nu godhu jechuudha. Intarneetii teeleerraa dhufe kan ittiin fudhannudha. Daanee siistem yuunitiin illee kana jechuun kan qaamolee kompiitaraa ta'an yookaan elektirooniksonni serkiitonni garaagaraa boordiin fi kan kana fakkaatan haard diskiin illee kan keessa kaa'amee jiru siistem yuunitii kompiitara sana illee akka haardweer paartiitti jechuudha. Inni garbiraan maawuziin jira. Ispiikariin kan ittiin sagalee dhageenyu sun hin jira. Piriintariin faa kiiboordiin isaan kun ijaan arguu kan dandeenyu harkaan qabuu kan dandeenyu hundi isaaniiyyuu haardweer paartii yookaan paartii kompiitaraa keessaa qaamolee haardweeriitti lakkaa'amanii jechuudha. Isaan kun erga kana jennee sooftiweerii jechuun immoo maal inni kan jedhu sooftiweerii wantoota kana lamaaniin ilaaluu dandeenya. Kompiitar Piroogiraamiin nuti kompiitara irratti bannee cufnu hundi isaaniiyyuu odeeffannoon yookaan instiraakshiniin daataa keenya akka pirooses goonu haardweerii ilaallee jirra. Maawuziin keenya akka inni socho'u faankishinaal akka inni ta'u kan godhu kun sooftiweeriidha jechuudha. Sooftiweerii ijaan arguu hin dandeenyu kompiitara qofatu hubachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kan nuti kompiitar piroogiraamiidha kan jenne sooftiweeroonni kompiitar piroogiraamii yookaan kompiitaraan qofa kan dubbifamanii fi kompiitaraaf qofa understandable kan ta'an sun sooftiweerii jennee kan fudhannu. Akka fakkeenyaatti kaalkuleetarii, Microsoft Office isaan kun operating systemoonni isaan kun hundi isaaniiyyuu sooftiweeriitti ramadamu jechuudha. Egaa sooftiweeriis ta'e haardweerii kan nuti maalummaa isaanii caalaatti baraa kan nuti deemnu gaafa fayyadamnu gaafa apply gochaa deemnu malee tiyooriidhaan caalatti hubatamuu hin danda'u jechuudha. Erga kana jennee yuunitoonni kompiitaraa yookaan kompiitar yuunit jennee kan nuti waamnu maal fa'i kan jedhu sana dhiyaansuudhaan kan ilaallu. Egaa kompiitarri faankishinaal ta'uudhaaf hojjechuudhaaf walitti qabamiinsa garaagaraatiin jechuudha. Kompiitarri kan inni hojjetu malee akkasumatti yookaan assumptioniitiin kan ta'e miti jechuudha. Kanaafuu yuunitoonni kompiitaraa kun maalii kan jedhu input yuunitii kan jennu jira. Input yuunitii jechuun inputii kan ittiin fudhachuu danda'an yookaan input akka inni godhu ragaa akka nuti kompiitara galchinuuf sensi kan nuuf godhani yuunitoota kana jechuudha. Itti aanee Central Processing Unit. Central Processing Unitiin kun inputii yookaan galtee nurraa fudhatan kan process godhanii gara daataan sun store ta'ee output illee akka argannu yookaan firiisaa akka argannu illee kan nu gargaaran Central Processing Unit jennee kan waamnu jechuudha. Qaamolee yookaan kompiitar yuunitoota keessaatii isa lammaffaarra jiru kanaa jechuudha. Inni sadaffaan primary memory unitidha. Primary memory unit jechuun memory garaagaraa fayyadamna kompiitara keessatti. Memoryonni kuni raamii kan jennu, random access memory kan jennu yookaan daataan yeroo gabaabaa kan irratti store ta'u sun primary memory kan jennee waamnu kanadha. Akkasumallee hard diskiin jira. Hard diskiin operating systemiin keenya yookaan Windows nuti gaafa feenu Windows 7 ta'uu danda'a, Windows 8, 10 isaan kana kan irratti feenu hard disk irratti jechuudha. Isaan kun primary memory jennee kan nuti waamnudha. Secondary memory kan jedhaman itti aananii kan jiran yookaan secondary storage kan jennu external flash kan fayyadamnu, external hard disk kan fayyadamnu. Isaan kun secondary storage unit jennee kan nuti waamnu jechuudha. Inni shanaffaa dhuma output unitidha. Outputiin erga wantoota kana keessa, unitoota kana keessa, arfan darban kana keessa erga darbee
rizaaltii yookaan outputii yookaan afaan Oromoon firii nuti argannu isa jedhu kan jechuun gabaabsaatti kompiitarri tokko functional ta'uudhaaf yuunitoota isaan kana of keessaa qabaata kan jedhu sanadha. Erga kana jennee input device maayinii yookaan meeshaan nuti ragaa galchuudhaaf gara kompiitaraatti fayyadamnu yookaan input device jechuun jalqaba irratti hiikkaansaa maayinii kan jedhu sana. Bakka kanatti afaan Ingiliffaan definition isaa kan kaa'amee jira. Input device is any peripherals kana jechuun qaama kompiitaraa yookaan hardware keessatti kan waamne sana ta'ee daataa keenya gara siistemaatti akka processnuuf ta'u information keenya kan ittiin gara kompiitaraa galchinu jechuudha. Input device kan nuti jennee waamnu. Input device translate data from a woman understandable to one that computer can do with. Kana jechuun ragaan yookaan input device keenya namaan kan hubatamu informationii namaaf hubatamaa ta'e tokko fudhatee gara kompiitarri hubachuu danda'utti kan ittiin seensinu input device jennee waamna. Most common are ammasaan kanaaf yookaan input device jennee yeroo baay'ee kan nuti commonidha jennee waamnu keyboardii fi mouse keenya input device keessa warra jalqabaati jechuudha. Kana jechuun ragaa kan nuti galchinu xalayaalee garaa ta'uu danda'a, odeeffannoo garaa kan nuti ittiin gara kompiitara galchuuf fayyadamnu keyboardii fi mouse yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu waan ta'eef isaan kun fakkeenya input device isa jalqabaa ta'uu kan danda'anii jechuudha. Isa kanarratti suura kanarratti kan isin argitanii fakkeenyota input device jennee yeroo kompiitara fayyadamnu input device dha jennee kan nuti fayyadamnu jechuudha. Keyboardiin, numeric keyboardiin, pointing device yookaan mouse kan jennu, remotiin yeroo TV fayyadamnu, joystickiin kan nuti geemii garaa ittiin taphachuudhaaf fayyadamnu, touch screeniin mobaayilii yeroo qaqqabnu touchii nuti fayyadamnee tuqnee ragaa galchinu sun hundi isaanii iskaanerii, graphics tabletii, mallattoof signeechariif kan fayyadamnu naannoo teeleetti arguu dandeessu kan ittiin mallatteessuudhaaf fayyadamnu sun maayikiraafooniin sagalee gara kompiitaraa galchuudhaaf, dijiitaal kaameraan kaasuudhaaf fayyadamnu, webkaamiin viidiyoo garaa hojjechuudhaaf kaameraan nuti itti fayyadamnuu fi laayit peenii laayitiitiin fayyadamee informationii nu galchuu danda'an. Isaan kun mallattoo yookaan input device jennee kan nuti waamnu sana bakka bu'uu danda'u jechuudha. Egaa suuruma irratti kan argitan kana bakka kanatti fakkeenyaalee sana ibsa. Kan inni touch screenii, iskaanerii kan jennu sun pointing device maayikiraafoonii keessaa keyboardii jedhamanii kan waamaman qoqqoodeeti jechuudha. Keyboardiitti kan kaa'aman isaan kam mouse yookaan pointing device kan jennee waamnu, maayikiraafoonii jennee kan waamnu isaan kun hundi isaaniillee fakkeenyota input device jennee waamnu jechuudha. Isa kana diiteelii interneetii irraallee dubbisuu dandeessu hubachuu waan dandeessaniif ka'umsaaf garuu wantoota kanatu wantoota bu'uuraatii jechuudha. Egaa kutaa lammaffaan isa kana fakkaata. Yeroo itti aanu kutaa sadaffaa qabiyyee garbiraa kan of keessaa qabu kan itti aanu qabaddeen isiniif dhiyaadha. Yaada yoo qabaattan naaf barreessuu dandeessu. Imeelii shumigaarii@gmail.com kan jedhu kana fayyadamtanii yaada keessan na biraan ga'uu dandeessu. Koomis yoo qabaattanii na jajjabeessuus kan barbaaddan yookaan immoo mata duree kanarratti xiyyeeffattee yoo nuuf ibsite gaariidha kan jettan koomentii keessan naaf kaa'uu dandeessu. Subscribe, comment, like gochuu hin dagatiina. Itti fayyadamtaniitti gargaaramtan taanaan subscribe, comment, like gochuudhaan yeroo fuuldurallee viidiyoolee barnoota gaafa gadi lakkifamu dafee notificationin akkasii qaqqabu isaan kana gochuu hin dagatiina. Galatoomaa isiniin jedha. Horaa bulaa.